السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني وكيس الفيا وروني ما تكيداتا لايك شير سبسكرايب وتشوف دقتنا سنين جدا وروني ما تكيه هند إنمو سبسكرايب وتشوف أكم ما تسنيدي وسمو كومنتي كاو دقتنا سنين جدا أوكي. إنا إتاسو المحرة ما تدوري تكشوي كبادي في يا دوي كنا تجري في إسلي يا دو بابتلا إن شاء الله. Maal jechuu barbaade yeroo baay'ee namoonni jireenya keenya keessa ni dhufanii jireenya keenya keessa hin finna jechuudha. Yaani anas dabalate isinis dabalate jechuudha. Lammisaalee fi viidiyoo horii kadii argee maal jedha si fakkaate intala mucayyoo horiiti. Ani akka abbaa kiyyaa olittis ilaala akka maatii kiyyaa olittis ilaala. Akka haadhaaf abbaa kiyyaa olittis ilaala akka haadha abbaa kiyyaa hin kennine sii kenna jettee bulti. Onaatis noo dhugaa keetii kabajaa haadhaaf abbaan qabu irra caalan kennan beeku jechuudha. Unateen hundacha yaalacha jaalala maatii keetii jaalala haadhaaf abbaa keetii keessattuu jaalala haadhaaf abbaa keetii eenyuun hin madaalchisiisu. Eenyuun abbaa manaa kee ta'ii hiriyaa kee ta'ii maadarii maal ta'ii jaalala haadhaaf abbaa hin beekta. Unateen mul'atu. Fakkeenyaaf abbaa jechuun maal akka ta'e beektaa? Abbaa jechuun haxirii kee yookiin dallawa kee isa akkanatti si eegu jechuudha. Hoomuu sirra hin bararin, hoomuu si hin tuqin. Isa jedhu san jechuudha. Haadha jechuun immoo kennaa addunyaa kanaatirraa badhaasa warqii caalu jechuudha. Kennaa addunyaa kanaa. Innaa jangallaan gargari namichi haadha jaalatee boru biraa deemuuf akka haadha abbaa kiyyaattis ilaala. Haadhaaf abbaa kiyya caalaas ilaala. Ati anaaf waa hunda. Oromoon kish abbaan kee yookiin maatiin kee osoo ati dhibamtuu taate osoo qaamaan miidhamtuu taate osoo immoo bichaan jira bal'aa horii osoo taate si jaalatan si hin gatan si wajjin dhagaamu innaa jechuudha. Haadhaaf abbaan kee osoo ati ijaa bal'aa taate osoo ati qaamaan miidhamtuu taate si wajjin dhagaamu kuban si wajjin cinqaman si wajjin rakkatan hanga lubbuun jiran si wajjin raatan jechuudha. Laakiin kan kalee badheessi dhufe yookiin kalee badheessi makamee udalloon ati kalee itti makamtee har'a asii achitti haadha abbaa kee si caalchisa maalii kee si caalchisa ati jettu sone har'a yoo si jaalate boru faayidaa yoo sirraa dhabe si dhiisee deemuu danda'a jechuudha. Si galee. Kanaafuu jaalala maatii keetii eenyuun qixxeessi. Jaalala haadha keetii jaalallee keetii qixxeessi. Jaalala haadhaaf abbaa keetii akka haadha abbaa kiyyaattis ilaala. Haadha abbaa kiyyaa olittis ilaala. Minaamin ximbireesiyyoo. Unatis ነው በጣም ድምርት ይተችሁ ማለፊ haadhaaf abbaa jechuun akka xiqqoo yoonnoo gootee haasoftu kanaan jechuudha. Jaalala isaan siif qaban haadhatan osoo heerumtillee bultii godhatte osoo waa takka taate intalli tiyya maalirra jirti lolinnaanii nyaatti dhugdi kana facii qaban jechuudha. Yoo sii lolu maaliif lolaan abbaa bakka waa hedduu jira jechuudha. Innaa kanaafuu yenee qoonjo jaalala abbaa keetiitiif jaalala haadha keetii eenyuun hin qixxeessi.
abbaa feete jaaladhu abbaa feete dhiisa abbaa feete bu'ii abbaa feete rakkoo laakiin maatii kiyya an jechuun akka mataa kiyyaatitti maatii kiyya jechuun waa hunda kiyya haadha abbaa kiyya jechuun waa hunda kiyya namni bakka isaanii naabu neevar eevar hin jiru dhugaasiin namni haadhaaf abbaa kiyya bakka naabu neevar hin jiru jedhu har'allee haadha tanallee anumaa guddadhee uf ga'ee kanallee naaf cinqama eessa geette maal hojjette fayyaa jirti minaamen sii gale hatta abjuu keessallee intalli tiyya akkana eebjadhe intalli tiyya maal ta'etti nagaa jirti minaamen sii jedhan ati immoo eessaa fuute wadalloo waldaatii fi maatii kan kee wal qixxeessite haadha kiyyaa olis ilaala akka abbaa kiyyaatis ilaala ennaa jechuudha kanaafuu yoo dhageetti ta'e jaalala maatii keetii eenyuun hin qixxeessinu bireettii ishee jaalala maatii akkasitti jettee haasoftu kanaa miti si galee jaalalli maatii keetii eenyuun hin qixxaatu hin qabu eenyuun maatii ofii jechuun guyyaa jalqabaatti biyya kana raggattu yookiin biyya abbaa raggattu Dubaay jiraadhu, Kuwait jiraadhu, Suudii jiraadhu, beet bakka feetis jiraadhu. Eenyu jalqaba qotiyyoo gurguree achii si baase. Yoo hin qabne sitti liqeeffate eenyu achii si baase. Maatii keeti jechuudha. Ati feetu jaaladhu wajjin qilee bu'ii malee maatii kiyyaa olitti si jaaladha. Akka maatii kiyyaa olitti si abdadha. Maadireeshin hin jedhin. Maatiin kabajaa qaba. Argite si barsiisee, si liqeeffatee, sitti gurguree biyya kan akka dhaabatti si godhe. Ati immoo kabajaa maatii keetii gadi buustee wadalloo gandaa maatii keetii hin qixxeesse. Abbaan fe'e ijaarsa kee ta'e maatii keetii hin qixxeesse. Ani maatii kiyyaa olitti si jaaladha. Ani akka maatii kiyyaa olitti si abdadha. Olaatis moo maatii keetii olii abdatta. Ara waaqesh waan maatiin kee sii godhe inni sii godhee danda'a. Sii godhee hin danda'u. Irra caalaan ilmi namaa waan hin beeku faayidaaf si barbaada. Gaafa faayidaa sirraa dhabuu si dhiisallee deemuu malaa jechuudha. Si galee kanaafuu maatii keetiin nama tokko hin qixxeessine. Si galee hiriyaa keetiin ta'e jaalallee keetiin ta'e abbaa manaa kee ta'e maatii kee haga maatii keetii namni si yaadu hin jiru. Hanga haadhaaf abbaa keetii namni si yaadu hin jiru. Eenyuun maatii keetii hin qixxeessine. Hundumaa siin jedha buleetti. Atillee obboleessi kee hiriyaa qabaatti taanaan hiriyaa kan teessan haadha abbaa keetii olitti hin ilaalin. Si galee jaalalli haadhaaf abbaa waan xiqqoo.